Jaal Jamaal gara keettiin dhufa. Rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti rakkoo Wallaggaa naannoo Horroo Guduruu keessatti Abee Dongoroo biyyoo naannoo kana keessatti godina Wallagga Ba'aa fi godina Horroo Guduruu keessatti rakkoon nageenyaa waggoota dheeraadhaaf Oromoo qeessaa irratti mormi achitti cite. Mormi ilma Oromoo mormi waraana bilisummaa Oromoo nama Kaarruu jedhamu iddoo sanatti cite. Waggoota hedduudhaaf rakkoon qaamni iddoo sanatti gaafatamummaa fudhatu hin jiru. Mootummaan qaama biraatti maqaa himata. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama biraa maqaa himata. Achi keessatti faannoon illee akka waan biyya ishee taatetti waraana faannoo iddoo sanatti dhaabbatteetti jirti. Rakkoo gurguddaatu qaamolee kana qaama mootummaa, qaama alaa dhufaadhaa fi qaama waraana bilisummaa Oromootiin gidduu sanatti uummata Oromoo irratti gareedhaan garee hidhannoo adda addaatiin rakkoo gurguddaatu deemaa jira. Abbaan iddoo sanatti itti gaafatamummaa fudhatee anatu abbaa rakkooti jedhu hin jiru. Uummanni Oromoo immoo iddoo sana keessaa qeessaa irraa buqqaa, mana isaa irraa badaa, diinni lafa isaa irraa fudhachaa, loon isaa irraa uffachaa deemaa jira. Eenyudha abbaan rakkoo naannoo sanaa Jaal Jamaal? Eenyutti yaadda? Ni akkamitti ibsita? Baay'ee bareedaadha. Baay'ee walxaxaadha. Rakkina amma dhiyaa Oromiyaa keessattuu baha gara Wallaggaa kana Horroo keessatti wanni walxaxaa taasise maalii kan jedhu hundee waan kanaa ilaaluun barbaachisa. Oromiyaan guutumattuu gabrummaa jala jiraachuu ni beekna. Haa ta'u bara dargiitirraa eegaleeti jechuudha rakkinni kun bara safaraa jedhamee uummanni caamsa adda addaatiin rakkina adda addaatiin gara biraatirraa dargiin maasiidhaan guutuun buqqisee dhiha Wallaggaa keessa qubsiisuun ni jira. Ammallee ollaa waan ta'eef namni kun wal keessa seenee wal fuudhee walitti adda baasuu hin dandeettu jechuudha. Irraa akka firaatti. Egaa rakkoon sun xaxaaffite. Gaafa uummanni Oromoo abbaa biyyummaatiif mirga ofiitiif falmachuu eegalu qabsoon jabaachaa dhufte maaltu dhufa? Nama wal keessa jiru kana kamiif kamiin jechuudha. Akka midhaan aramaatitti ilaale. Midhaan tokko aramaadha foodee wal xaxee jigee walirra jigee buqqisuuf osoo midhaan hin buqqisin aramaa san buqqisuun nama dhibaa jechuudha. Kun fakkiidha fasiin. Egaa amma rakkinni amma jiru tokkoffaani rakkina xaxaa kana beeku jechuudha warri mootummaan PP. Rakkina xaxaa kana beeku mootummoon eenyu humnoonni har'a faannoo jedhanii of waaman kun. Rakkina kana beeka uummanni Oromootillee abbaan biyyaa, abbaan lafasanii, abbaan qe'eesanii Oromoon of ta'uu ni beeka. Kanaaf maaltu ta'uu dhufee rakkoo sadi keessatti namitu olaantummaa ofii argachuuf siyaasaa dalaguuf keessattuu PP'n keessattuu mootummaan Shimallislee mootummaa addaa qaba. Mootummaan Shimallis naannoo sanirratti san qofaayyuu miti namoonni riphee lolaa jedhamee maqaa Oromootiin qabsaa'aniyyuu naannoo sanirratti qooda guddaa qabaachuu argaa turre jechuudha. Argallee jira har'uma sanallee qabsaa'ota Oromooti Oromoof qabsoofne jedhan maqaadhaaf hin baana garaa isaanii keessa kan beeynu hin jiru. Har'a shoora guddaa takkaa'uu tapha guddaa achirratti taphachaa jiran jechuudha. Egaa kana wanni qabsoo gara biraatirraa akkuma dura siin jedhe Oromiyaan bal'oodha. Namoota hedduu keessa qubata. Qubatee haa jiraatu malee akkanatti waliin naqattuu akkanaa akka aramaa wal seenee sanitti wal keessaa buqqisuu haga dadhabdutti rakkina xaxaa kana wanni fide bara dargiitirraa ka'ee qubtuma sanirraa ka'eeti
mootummoonni deeman lafa bal'ifachuu jira jechuudha. Babal'ifannaan lafaatillee jira. Wanni itti dhufna ta'a yeroo argannetti waa'ee amma dhimma tumsa bal'ifannaa lafaa kana itti dhufna. Qabsoo naannoo sanii xaxaa godhee ummata keenya jiruu itti hadheesse wanni guddaan tokko mootummaa. Lammaffaa mootummaa biraa fagoo jiru ka aangorra hin jirre. Garuu aangoo tanaaf hamoommatu. Sadaffaa warra har'a aangoo harkaa qabna jedhee ummata kana bulchinaa maqaa ummata kanaatiin daldalu. Sadaffaan warroota Oromoof qabsoofna jedhanii garuu Oromoo irratti qabsaantu jira jechuudha. Bifa adda addaatiin gaachana maarree jedhanii waan ati dhageessu kun waan amma duratti dubbachaa turreeyyuu qooda guddaa badiirraa warri qabu warra kan eenyu bobbaasadhaarra namni nama saamu namni nama qabee horii guddaa gaafatu namni dubartii gudeetu eessa yoo ati jette humna amma dhokataa garee ajjeechaa dabalatee jechuudha. Gareen ajjeechaa dhokattee nama ajjeefti. Kun immoo ifa bahee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee nama saama, nama ajjeessa, nama buqqisa. Namarraa hiika qawwee dhiyoo tanaa yaadannaa jechuudha. Ummata naannoo sanii ka irraa hiike maqaa qabsoo Oromootiin gaanii keessa ka deemaa ture jechuudha. Maqaa dhoyyuu hin danda'ama. Nama san eenyu bobbaase eenyu walitti dhaayoo qabaatti eenyu akka bobbaasee itti dhaa qabullee beeknaa jechuudha. Gaaf tokko ummata Oromootitti gabbaanee himuun ni mala. So kanaaf qabsoo naannawa dhiha Oromiyaa keessaa baha Wallaggaa xaxaa kan taasise kana. Qubtumnillee dhiibbaa qaba. Siyaasaan irratti dalagamullee maaliif wanni sun seentara qabsoo godhatanii jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanatti as deebite namootumti waraana bilisummaa Oromoo har'a waanii jedhaniyyuu faannoon lama wanni isaan jechisiisu kana booda itti dhufnee bal'inaanuu jechuu ni mala yookaan yeroo biraatti itti deebina waa'ee kanaatti faannoon tokko moo lama moo sadii kan jedhu itti dhufna. Egaa kanaaf wanni haala kana wal xaxisiisee sadarkaa addunyaatittiyyuu durumaayyuu gaafa waan kana eegalaniyyuu ofirra dabranii addunyaa dhaquuf isaan achitti hafuufii mitila addunyaa dhufanii jechuudha. Borimmoo baqataan har'a ala jiru kuniyyuu guyyaa takka takkaan mormu hidhamee gara isaaniitti deebi'ee hidhaa mana isaanii Qilixoo fi Maakalaayii keessatti deebi'uudhaaf tattaaffii waan hin gooneef hin qabanii jechuudha. Kanaaf humnoonni har'a achi jiran kun humni mootummaa PP, humni mootummaa Shimallis, humni dhoksaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu, humni faannoo, humni afurii kun lafa san irratti warrigaa jechuudha. Arbi afurii kun. Humni shanaffaan ka wallee hin baane ka uummata Oromootiif mormi citee mormi isaa mukatti fannifame waraanni bilisummaa Oromoo jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo irratti gaafataman qabu. Kana yoon jedhu har'a PP'n waa sadiif deemti yeruma cufaayyuu. Tokko waraana bilisummaa Oromoo kana ofirraa gara kanatti deebisuudha. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo humna achi jiru kanatti lollitti garas deebise PP'n nagaa argatti dubbeessiseentii jechuudha. Amma laal rakkoo nutti lafee okkotee rakkatti ta'e waraana bilisummaa Oromootti. Akka humna waan Jaaljamaan dhiifama jidduutti si qaba achuma irratti gaafii dhawotoon taane faannoon lama kan jedhamu sana bira darbuun barbaanne. Maaliif faannoon nuti lamaan jenne aga har'aatti humna mooraa qabsoo Oromoo keessa deemee abalu faannoo akkasii ummata akkasii jedhutu yeroo baay'ee faannoon lamaa jedha. Har'a miti kan jedhame wanti kun. Waggaa tokkoon dura faannoon lamaa jedhan otoo waliigalteen amma isaan qaban kun hin deemin iyyuu. Faannoon lama ta'ee sadi ta'ee shan ta'ee faannoon nuti lamaan jenne. Warri faannoon lama jedhu kuni yeroo ummanni Horroo Guduruu Wallaggaa ajjeefamu ummata kanarratti miidhama isaa callisu qeerra gaafa inni buqqa'u ibsi ba'u hin jiru callisu.
ummata naannoo sana ajjeefamaa jiru maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamaa jira ummanni kun. Maqaa Oromootiin ajjeefamaa jira ummanni kun. Ummanni kun qe'eerraa buqqaa jira. Dacheen kun dachee Oromooti. Dachee kanarraa kan dhufee isaan buqqisaa jiru immoo faannoodha. Faannoon immoo Amaara. Warri gareen dirooniidhaan dhufanii maaliif ummata kana rukunne? Fakkeenyaaf dirooniin dhaqee ummata ibsa adda bilisummaa ibsa ABO'n guyyaa kaleessaa moo dheengaddaa karaa ABO baas jedhamee bahe tokko kan foolii warra abashaa urgaa'u tokkotu jira. Kana yoon siniin jedhu mana warra Amaaraa 200 gubanii jedha. Amaarri qeera Oromoo buqqisee ilmaan Oromoo qeerra buqqisee loonsaa hooffatee mana keessa hari'ee boochisee otoo qe'eerraa duguugaa jiru, otoo ajjeesaa jiru, otoo dhiiga gad dhangalaasaa jiru, lafa Oromoo dhufanii otoo qotachaa jiru, otoo Oromoon daangaa namaatti ceetoo hin jiraanne. Warri ibsa faannoo lama godhee himu kuni amala qabsoo Oromoo keessatti barante achittis geeffatanii itti mi'aawuudhaaf har'a immoo Itoophiyaa ati walabummaadhaa fi bilisummaa Oromoo barbaannanaan jechuu jirtu. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo qabatanii humni Itoophiyaa handinnatti uumee jira har'a. Qabsoon Oromoos kana nakeeku. In jedhus socho'uu hin danda'u. Maaliif? Qabsoon Oromoo walabummaa bilisummaa birmadummaa Oromootiin deemaa ture. Diina inni kaatii kan jedhu addi bilisummaa Oromoo jalqabarraa ka'ee waan kana barsiisu ture. Har'a Itoophiyaa handinnatti faannoo har'a morma Oromoo kutte qe'ee Oromoo irraa buqqisaa jirtu ililchanii warra fudhatee wajjin sirbu jira. Isa kana akkamitti ilaalta? Maaliif faannoon lama nuti hin jenne, sadii nuti hin jenne, afur nuti hin jenne. Isaanoo faannoon tokkuma Amaarri Amaaratti beeku. Faannoo Wallaggaa lakkii nu laallatu jedhanii ibsan baafne faannoon. Faannoon Gojjami, faannoon Gondar haa jedhan malee faannoon inni kun nu laallatu waan jedhan tokko iyyuu hin qaban. Warri faannoo Amaaraa fi faannoo Oromiyaa, faannoo Wallaggaa, faannoo eessaa jedhanii har'a oduu odeessan kuni maal agarsiisuu barbaadaniiti? Har'a gaafa dhaggeeffadha. Obaangi Meetoo Itoophiyaanistiidha. Lidatuun Itoophiyaanistiidha. Gaafa namni waraana bilisummaa Oromoo bakka sana bu'eetoo achi keessatti argamu waraanni bilisummaa Oromoos Itoophiyaanisti ta'eera jechuudha. Walabummaan barbaadu jechuudha. Walabummaan kana booda sobaa jechuudha. Bilisummaan sobaa jechuudha. Hiree murteeffannaan sobaa jechuudha. Warra afaan tokko, warra amantii tokko, warra Itoophiyaan tokkittiidha jedhamu wajjin warra deemaa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana 200 mana warra Amaaraatu gubatee jechuu jiran. Mana 200. Amaarroo mana Oromoo meeqa gube hin argine? Yoo mootummaan Itoophiyaa mana warra Amaaraa bifa sanaan gubeera Oromiyaa keessatti ta'e gaafa isaan uummata Oromoo gaafa isaan uummata Oromoo bifa sanaan fixanii dhaqee mootummaan Abiyyi mana 200 warra faannoo irratti yoo gube uummata Oromoo gargaaraa jira, ragaa ba'amaa fi jira natti fakkaata. Abiyyi fi Shimallis Abdiisaatu immoo faannoo fidee dhachiise jalqaba. Amma immoo kan faannoo deeggaree uummata Oromoo ficcisiisaa jiru warra maqaa bilisummaa Oromoo qabateetoo isaan jala socho'uudha, kurkuruudha. Ifa walitti himna. Maaliif somni homaa waan fiduun qabu. Dhugaa uummata Oromootti illee lafa kanarra sirreeffatu uummanni Oromoo. Maaliif har'a wanta akkas jedhu baasanii otoo uummanni Oromoo dhumaa jiru, otoo ajjeefamaa jiru, Abee Dongoroo keessatti waan hin gadda ta'e, manni Oromoo otoo gubachaa jiru, uummata Oromoo otoo qabeenyi isaa saamamaa jiru, loon isaa irraa fudhatanii sagalee nu bira jiru jira. Sunis guyyaa isaa eeggatee gadi ba'a. Kanaaf mee kanarratti waan jettu nuun jedhi Jaal Jamaal gabaabsiti
ani jidduu dhala waan keetti seene maaliif wanta faannoo lama sadii jedhan kana durumayyuu gaafa jedhaa turan garuu faannoon hin jenne agarraatti nuti lama sadii hin jenne nuti tokkumaa jedhan faannoon Oromiyaa keessa jirtus faannoon Gojjam keessa jirtus faannoon Gondor keessa jirtus faannoon nuti tokko jechuu jiran maaliif qoqqoodiinsa nu keessatti jalqaban achitti soofachuudhaan maaliif barbaadame eenyu goyoomsu Oromoo goyoomsu hin danda'amu Oromoo goyoomsuun bara kana keessa kanaaf faannoon faannoodha diina Oromooti diina inni kaatee adda bilisummaa Oromoo barsiise warra minilik kaleessa armaa fi harka mure calanqoottis waan godhe qaba aanoleettis waan godhe qaba har'a immoo basma'aam jedhanii darraarratti morma ilma Oromoo qalan morma kaarruu kutanii fuudhanii mukatti fannifatanii Goojjamittiin galan Goojjamitti nutti hin fidina Wallaggatta waalaa hin jenne zammana kaasee fuudhanii dhaqanii Goojjamiin galan mana Oromoo Cidhaabbaye keessatti noonnoo keessatti Shawaa Lixaa keessatti faannoon ummata cidha keessa jirutti abiddatti qabsiisee rasaasaa fi abiddaan waade qee Oromoo keessatti Walloo keessatti Ramadaana eeggatanii ummata Walloo bara baraan mana isaatiif qeesaa irratti guggubaa turan isa kamidha faannoon lama isa kamidha faannoon lama mee Oromoon dhuguma faannoon kun fira keenya jedhu gabbeenuttaa dubbatu Oromoon warri sanaaf kurkuru ummata Oromoo bilisa baasuuf otoo hin taane dantaa ofii guuttachuudhaaf akka deemu ummanni Oromoo qixa isaatiin of hubachuudha danda'uudha qaba itti fufi Jaaljamaal gaafii si gaafadhe bifa sanaan waan faannoo lama jedhamu sana anuurraan dubbadhaa jechuun barbaadeen fayyaa ta'e. Jaalticha wanni keessa dheertuudha wanni waan faannoo kanan seenii fi eegalumarraa hoo dhimma faannoo kumattuu laaluun barbaachisaadha. Faannoo yoo laalle hundeeffama faannoo laaluun barbaachisaadha. Wanni tokko faawundeeshinii qaba akkatti uumamu qaba jechuudha waan uumamuuf qaba. Wanni uumamu tokko kaayoo qaba. Beezii qaba bakka irra dhaabbatu qaba maayii bakka itti xumuramu qaba jechuudha. Hundeeffamni faannoo eessaa yoo jenne beekamaadha jechuudha. Faannoon maaliif qabsaayaa yoo jenne beekamaadha. Oromiyaaf qabsaa. Oromiyaa fudhachuuf impaayiraaf qabsaa jechuudha. Yoo kana laalte waldhabbiin PPT fi faannoo maalii yoo itti ilaalladhu warra tokko wal uume faannoo eenyutu uume jennu wal uume. Dhimma faannoo seenaa faannoo kana yoo ta'e bara dargii keessatti kaffaayin kan jedhu waraana dargii ganuudhaan kophaatti warra beet ture seena isaanii dheeraadha san keessa hin deemnu har'aa kana haalaan maaliif qabsaan faannoon manjaar jiru kan karrayyuu fixee lafa buqqisee walancitii jala dhufee fi hadaamaa seenuu deemu eessa dhaquuf deema faannoon darra gaddabree haga dharraa dhufee haga salaale gootti deemu garam deema faannoon Wallagga keessa guutuu qabatee achirraa haga Gaambeellaa fi Maarree deemutti eessa deema dheengadda shirka keessatti maqaa amantiitiin Oromootu nu buqqisee fixee jedhee waan piipin diraamaa dalage warrumti ragaa ba'e warrumti dhumatee miti kan nu fixe mootummaa jedhanii ragaa ba'an argitee dhugaa afaan qabdullee kan amma wanni jedhuuf faannoon lama hin jiru maqaa fedhe haa qabaatu tokkuma Itoophiyaa impaayera gara fedhe walirra hammeen ni caalu maqaan faannoon lama faannoon sadii faannoon gurraacha diimaa jedhamu hin jiru. Maaliif kaayoo laalla wanni waa'ee impaayeraa akkatti uumame garri deemu san laalleef faannoon maaliif deemadha galiin isaa eessa Finfinneedha galiin isaa 4 kiiloo eenyaan hojjechaa jira iya handhuura Oromiyaa yoo handhuurti si qabamte beektaa miilli hin dalagu mataan hin dalagu cuftinuu handhuura isaa irratti hirkataa jechuudha parasaayitiin handhuura si seene hirkattee raammoon yoo handhuura si seene cuftini dhukkubsata jechuu qaamni kee summeessuuf deeman waan jaalkaroor san duratti Iskindir Naggaa eessaaf qabsaa ture
Eessa ture eessaa bahee eessaa dhaqee faannoo har'a hooggana faannooti. Eenyuuf qabsaa'aa ture? Finfinneen teenyaa kan jedhu irraa. Okay. Kanaaf faannoon lama faannoo sadi. Waa'ee keenyatti as deebine namoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldalan yoo ilaalle waan an taajjabeen qaban isinillee ilaaltan hin beeku. Dhimma amma faannoo fi waan adda adda galaa impaayera kana waliigala irratti waraana bilisummaa Oromoot miseensa. Waraana bilisummaa Oromoot gorsa. Waraana bilisummaa Oromootan hooggana jedhee bakka of kaa'e. Ta'uu dhabuu ni mala. Waraanicha beeka. Garuu alagaa bira dhaqee waraanni bakka hin buune of kiyyaafan bakka bu'eedha. Jiraa kun lachuu miseensota dhaabati. Waan dhaabni hin beekne dalagdanii miseensa dhaaba sanii ta'uu dandeessu. Tanaasinii fanniisa. Tokko kanan taajjabe. Kanaafuu faannoon lama yoo jedhe tokko faannoon awwalii galeenii jechuu danda'a namni. Ifa lammatti la faannoon lama hin jiru. Akkuma tu jette faannoo lamatti nama hin jirullee. Impaayera. Dhugaa yoo Gojaam Gondar naannoon Amaaraa bilisa ta'uu qaba. Biyya teenya uummanneet kanaaf waliin nagaan ijaarre jiraanna jedhanii kan yaadan ta'e jiraate. We don't know haga ammaa gadi hin baane garuu. Haga ammaatti Amaaraa Itoophiyaa Amaaraa isaanii malee takka Amaarri biyya ofii qabaa, haqa ofii qabaa, haqa dhabee haqa ofii argachuu qaba yoo jedhan isinii miti anuu harka 10 nan mallatteessa. Dhugaa qabdanii biyya teessan qabadhaadhaati. Namatti immoo gamina sun gaafa isaan jedhan garuu takkaa warra faannotis ta'e warroota biraa Biraanuu Naggaatirraa hon dhageenye takka. Biraanuu Naggaa har'a paartiirraa ari'ame sanirraa takka warra nu balaaleffatuuf nutti qabsaa'e. Qabsoo Oromoo Itoophiyaarraa eeguufan qabsoo seenee jedhe Biraanuu. Okay. Warri Gimboot Sabinuu jechuudha. So kanaaf faannoon lama sadii miti dhaabni Amaaraa 3-4 hin jiru tokkichuma. Lidatuunis sanuma. Kunis sanuma. Abba feeta waama. Tokkuma maaliif deeman Itoophiyaa? Itoophiyaa jechuun isaaniif immoo Finfinneedha. Gara biraatillee ilaalanii beek. Itoophiyaan Finfinneedha. Yookaan lafa jiitu buna qabdu. Lafa taadhii waatti baantu ka isaaniiti. Har'a lafoota jiru keessa. Wanni isaan itti gaman kanaaf Wallaggattillee wanni isaan gaman lafatu taadhi. Lafa Oromooti. Lafa sibiila malee wanni biraa itti hin baane hin jiru jechuudha. Kanaaf ta'e isaaniiti. Wanni cufti nuta isaanii jechuudha. Jiini cufti. So kanaaf dhimma atuu bal'inaanuu haasofte faannoon 2, faannoon 3, faannoon 4 ka Shimallisii ka Abiyyii jedhamu hin jiru. Faannoon tokkuma. Maal irratti wal dhabarree yoo ne piippin aangoo irratti. Aangoo nuti achi dhufaadha. Kanaafuu diina lama keessaa diinni ati filattu hin jiru wanni jennee irra deddeebinee haasofnuuf kan. Hello. Hello. Baddanii itti fufnu jidduun badee amma dhageessu. Isin dhagaa. Sooka faannoon 2-3 hin jiru kan jettu. I agree. Walii galla 100%. Faannoon 3-4-5 hin jiru. Faannoon tokko. Kaayoon isaanii tokkuma. Akeekni isaanii tokkuma. Duuba warri ummata fitu kun ammallee kabiraati. Kabiraa waraanni bilisummaa Oromoo hogganaansi haa jennu. Sun cuftinuu hogganoota haa jennu. Waraana ofii qajeelchuu dandeettu. Kaayoo qabu. Kaayootti bulu. Kaayoof deemu. Yoo waa balleesse otoo sirreessuu dandeettu gabbaatee yakka gugurdaa kanaa olii dalaganii jettee namatti himuun sirriidha. Mee abba jedhe isaa of laalu Oromoon ilaalaaltu waraanni bilisummaa Oromootillee of laalu. Hogganni tokko waraana ofii sirreessuu danda'u. Kaayoom naamusaatiin jedha kan. Miseensa kee ka ofii hoggantu ofii qajeelchuu dandeettu gabbaateen hamatinii kan jedhu. Kaayoo itti bulusanuu beekadha. Amman gaaffin namni kun kaayumatti bulusan kaayuma barraa'ee harkaa keessatti hin deemmatu san qabaa beekaa. Gabbahee sanuu Oromootti namanne anaaf sitti namanne Amaaratti hamataa jechuudha.
yakka kana takkaa yakka hin dalagne waraanni bilisummaa Oromoo bara baddannootillee nu himiti ka dalage bara ardaa tarreetillee nu himiti ka dalage darrattillee nu himiti dalage wallaggattillee nu himiti dalage ta Oromoo Amaara buqqisee araa nu himiti warra ofii fixee warra ofii poo paarlaamaa PP keessatti kadhumatu Oromoodhaa ka booyuu isaanii Amaareedhanii jechuudha. Okay? Kana cufa godhan paarlaamaa ofii keessatti diraamaa kana argaa turree jechuudha. Kadhumu nuyi. Kamanni amma waa'ee ati mana kaaftee fiifina. Manni 200 gubate ilma Oromooti loon karra guutuu karraa oofame Oromoo irraahi. Ka booyu immoo ofiifi. Ka oofatu immoo faannoodha. As deebi'ee immoo faannoodha ofii bu'a. Ka namni tokko irraa hin du'in. Namni tokko namarraa fakkada eenyuti namichi. Amma dura waraana ummata sanirraa qawwee hiikaa ture. Maqaadhaaf qabsaa Oromoo ture. Har'allee qabsaa Oromoo ofiin jedhee Finfinnee taa'aa jira. Okay. Kanaaf waan walxaxaa akkanaa kana diraamaa PP'n qopheessite namni hojiitti hiikaa jiru nama ani hooggana waraana bilisummaa Oromootiin hooggana maqaayyuun dhayinaanarraan dabartan jedhutu kana godhaa jira jechuudha. I'm so sorry tana jechuufillee maaliif dubbiitu osoo nan jedhin nan dabrinaan jedhe. Waraanni nama bakka buufanne jedha gamtaa cubbuu keessa jira. Waraanni immoo yakka hin dalagnee jennee iyyaa jirra nuti. Inni immoo yakka kanaa olii dalaganii jechaa jira. Tam jennare isin murtiitti kennaan kan jedhu nuti waraana kanaaf namoota har'a jiran kana durallee dhalanne namoota har'a qabsaan kana durallee qabsoofne waraana bilisummaa Oromoo yakka dalage an takkaan agarre natti mura. Yoo yakka dalagellee keessattuu waa'ee dhimma gudeeddaa kanatti nama meeqa lubbuutti gaafanne har'a lubbuun jiru kun ofumaa jechuudha jaallanumti walitti dagaggamanii. Mee nu gaggabaabsi Jaal Jamaal ayyee fayyaa ta'e. Irraa bahe kanaaf. Mee asumarratti Jaal Karoorsa waan faannoo fi waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa PP kana Jaal Karoorsa siif PP fi faannoon garaagarummaan isaanii maalii ka jedhudha tokko kana akkuma yaadatti naa qabadhu. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo har'a PP wajjiniin waliigaltee godhe otoo miseensi isaan beekin otoo ummanni Oromoo hin beekin ummanni qeesaa irratti gubate otoo hin beekin yoo har'a ka'eetuma PP wajjiniin waliigaltee godhe deebiin uummata Oromootiif qabsaa'ota Oromoo maali? Gama biraatiin har'a waraanni bilisummaa Oromoo faannoodhaaf xabaqaa dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo gaafan jedhu noof galchaa. Maqaa abaa'oo woobootiin jaarmiyaan jiru faannoodhaaf bakka bu'a yookaan abukaattoo ta'e yeroo falmu arguu jira. Yeroo falmu arguu jira. Inni kun mee maal agarsiisa? Maal agarsiisa? Uummanni Oromoo maal hubachuudha qaba? Yeroo qeesaa keessatti uummanni Oromoo har'a manarraa buqqa'ee ajjeefamaa manarraa buqqa'ee yeroo inni saamamaa loonsaa irraa ooffatamaa qabeenyi isaa irraa fudhamaa mana keessatti gubachaa karaarra deemee uummanni keenya hiyyutti hogganni dhaabichaa fi namni dhaaba kana bakka bu'eetoo jiru gaaf tokko gabbayee irraa hin dubbanne rakkoo kanaaf gabbayee hin dubbanne har'a ibsa faannoo deeggaru Abiyyi Ahmad dirooniidhaan faannoo Amaara keessatti dhawsana maaliif dhufe Oromiyaa keessatti hin dhoofne fa'a komii ija hin qabne yeroo dhiyeessan si faannoo fi Abiyyi Ahmad maali mee maal agarsiisa wanti kun kan ammoo akka uummata Oromootti akka qabsaa gameessa tokkootti dhaamsatu uummata Oromootiif dabarsituu fi cuunfaadhumaa walitti qabiitii waan kanarraa waan dubbiste waan argite waan kaleessa akka Itoophiyaanistiitti
Abiy irraa dubbatamaa jiru Itoophiyaanisti hangafa taanee baheera har'a. Maqaa qabsoo Oromootiin daldalli akkasii kun gabba'u kun eessatti dhaabbachuudha qaba jettee yaadda Jaalkaroorsa? Fayyada. Maayikiin kee cufaadha Jaalkaroorsa. Ayyee atilleen Jaaljamalilleen bal'inaan kaaftanii dubbii jajjabduu tuttaytanii jirtanii ani homa isin kaaftan kana gadi jabeessuu barbaada. Garaagarummaan mootummaa bilisiginnaatii fi faannoo jidduu jiru maali ka jedhu gaafii bareedaadha, gaafii yeroon gaafattu jechuudha. Ani akka xiinxallaa kiyyaatitti mootummaa bilisiginnaatii fi PP fi faannoo jidduu garaagarummaa maqaati tokkoffaa. Maqaadhaan garaagarummaa qabu. Bifaan garaagarummaa qabu, garaagarummaa caasaa jechuun hin danda'ama. Garuu humnoonni lamaanuu garaagarummaa hundee hin qaban. Wanni irratti wal dhaban maali ka jedhu akkuma aadaa poolitikaa Abisiiniyaa Impaayera Itoophiyaa abbaa fi ilmoo aangoo irratti wal nyaata, wal ajjeesa. Hariiroon irratti wal dhaban kanaa jechuudha. Jarri kun walii diinallee miti. Amma wayita tokko faannoo fi PP'n walii diinaa namoonni jedhan ni jiru. Never. Warri Abisiiniyaa walii diinaa miti. Faannoo fudhadhu, PP fudhadhu, TPLF fudhadhu, mootummaa Eertiraa fudhadhu. Kana keessatti kategorii kana keessatti dabali warra qarayyoota Abisiiniyaa. Diinummaan qaban isaan. Diinummaa opponent yookiin adversariidha malee enemy miti afaan Ingiliffaatiin. Walii diina miti isaan. Yeroo barbaadanitti wal ganu, yeroo barbaadanitti ni araaramu jechuudha. Wanni isaan irratti wal dhaban yeroo hundumaayyuu aangoodha. Aangoo anatu fudhataa. Asirratti Karoorsa dhiifama PP'n Oromoodha jedhu ati immoo Oromoo itti sii dhufa kan. Itti sii dhufa. PP'n maaliifi tokkummaa isaanii haa laallu. Tokkoffaa kaayoodha. PP'n maaliifi uummata Oromoo fixaa jira yoo jenne PP'n Oromoo miti actually. Warri Oromoo jedhu kijiba kuni. PP'n mootummaa Impaayera Itoophiyaa kan Minilik ijaaruuf deema. Holoogiraamidhaan nutti dubbataa ture Abiy Ahmad Minilik boollaa ka'ee ilmi kiyya ka dhugaa kana isatu na dhaala jedhee dubbataa ture. Faannolleen alaabaa isaa yoo fudhattee jette alaabaa Minilik fannifatee deema. Alaabaa naannoo Amaarallee hin fannifanne. Kanaafuu jarri kun abjuun isaanii, kaayoon isaanii, gochi isaanii, tarsimoon isaanii walumaa galatti Impaayera Itoophiyaa deebisanii ijaaruudha. Kanarratti dhibbaa fi dhibbatti walii galuu garaagarummaa tokkollee hin qaban. Yeroo isaan wal dhabanis akkaataan isaan itti wal dhaban. Jarri kun uumamti isaaniitu iyyuu hadhaa boolla tokko keessaa waraabame jechuun hin danda'ama. Gudeeda tokko keessaa, gadaamessaa tokko keessaa dhalatan faannoo fi PP'n. Keessattuu maadhee basaasa mootummaa wayyaanee san keessaa dhalatanii jechuudha. Insaa keessaa dhalatanii. Garaagarummaan amma jiru maal jedhama? Caasaadha. Garaagarummaa caasaa yookiin walirraa fageenyaa. Fakkeenyaaf Abiy Ahmad mataa isaa faannoodha. Faannoo jechuun ni dandeetta. Faannoo eenyu Birhaanuu Juulaa maal jedhaa ture? Wanno kaayoo garaagarummaan qabnu kaayoon faannoo wajjin tokko. Maal irratti wal dhabarre? Ifaadhaa jechuudha. Aangoo irratti wal dhabanii jechuudha. Impaayera tokko ijaaruuf deemanii jechuudha. Faannoon 4 kiiloo jirus, faannoon Oromiyaa keessa jirus, ka Shimallis Abdiisaa ka jedhamus, faannoon Gojjam gama jirus, ka Gojjam gamana jirus, hundi isaaniitu iyyuu tokkuma. Kaayoon isaanii tokko. Tarsimoon isaanii tokko. Oromoo fixuudha. Oromoo duguuguudha. Oromoo walitti buusuudha. Oromoo fi ummata biraa walitti buusuudha.
isaan kuni bakka gara garaa haa jiraatan malee, bifa adda addaa, caasaa adda addaa haa qabaatan malee, kaayoo isaanii irratti, tarsimoo isaanii irratti, mul'ata isaanii irratti, gocha isaaniitiin tokkumaa jechuun hin danda'amu. Ka biraa faannoo garaa lamatu jira, sadiitu jira warri jedhani, warra keessattuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin burjaajii uumaa turan, bukeessaa turan, isaan kuni irraa dhaabachuu qaban, qulqullaa'uu qaba kun. Maaliif isaan waan dhaabatanis hin fakkaatu. Faannoon ifatti mannashaachin Amaaraa maddaarashaachin Itoophiyaa jedheera. Jalqaba ummata Amaaraa dandamachiifnaa, achi boodaan immoo Itoophiyaa dandamachiifnaa jedhanii caasaa haarawaa amma tolfatan, sochii haarawaa amma maqaa haarawaa moggaafatanii jedhan keessatti ifatti labsatanii jiranii jechuudha. Mannashaachin Amaaraa, maddaarashaachin Itoophiyaa. Finfinnee Oromiyaa jechuudha. Maddaarashaan 4 kiiloo jechuudha. Gaafa akka yaada isaanii Abiyyi Ahmadiin morma qabanii 4 kiiloo keessaa gad darban, kuwan ka itti aanu Oromotti waliigalatti Oromotti dhukaasuu jechuudha. Oromotti dhukaasuu inuu warra amma michoomnee faannoon lamaa, faannoon gamaa michuu kennaa, faannoon gamanaa ka warra Shimallis Abdiisaa fa'aati jedhanii olii gadi bukeessan kuni rasaasni jalqabaa gaafa isaan 4 kiiloo qabatan ka itti dhuka'u isaanitti ta'a jechuudha. Kanan hubanne actually. Kana in hubanne yookiin beekaa diinni diina kiyyaa fira kiyyaa wannoo jedhu tokko wayita baay'ee ibsa baasanirraa namoonni kun namoota dhuunfaatiin jedhan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin lootee galtuu wayillee jiraachuu ni mala akkuma faqadaa san. Huma faqadaa fakkaattu santu hafenatti fakkaata waraana bilisummaa Oromoo keessatti, kunis qulqullaa'uu qabdi. Diinni diina kiyyaa fira kiyyaa waan jettullee fakkaatti. Diinni diinuma Oromoon diinni fira ta'ee hin beeku. Keessattuu warri Abisiiniyaa humnoonni poolitikaa Abisiiniyaa fira Oromoo ta'anii hin beekan. Never at all. Diina walollee hin qabnu isaan wajjin. Dantaa walollee hin qabnu. Amma ilaalchi akkasii sun, meetaaforiin akkasii sun addunyaa irratti hojjeteera. Tarii korrojuu waan tokko waraabuun hin jiraami. Chaayinaa keessatti hojjetee jira. Haalli Chaayinaa keessatti diinni diina kiyyaa fira kiyya jedhu sun biyya impaayera Itoophiyaa keessatti hin hojjetu tasuma. Diina diinatti illee miti gaanu. Diinuma malee. Chaayinaa keessatti Komintangii fi Kominist Paartiin Jaappaan wayita biyya sanitti duulte biyya ofii dandamachiisuuf diinni diina kiyyaa fira kiyya jedhanii gamtaa tarsimoo uumanii jiran. Achitti hojjeteera. Ameerikaa fi USSR German fascism injifachuuf lola addunyaa lammataa keessatti tolfatanii jiran. Of course yeroo sanitti diina hundumaa ture jechuudha German fascism hojjetee jira. As dhiyeenna kanallee wanni akkasii sun hojjetee jira. Garuu impaayera Itoophiyaatitti yoo as fiddee loojikii kana kakeettu taate hin hojjetu. Diinni diina kiyyaa fira kiyya ka jedhu osoo hin ta'in ka hojjetu, diinni diina kiyyaa ka jedhutu hojjeta. Kana naa qabadhu. Diinni diina kiyyaa diinuma kiyyaa. Kun ilaalcha Oromooti. Ka biraa namoonni kun akka wanni isaan itti afan faajjessan tokko faannoo lamatu jiraa jedhu. Faannoo lama jira wanni jedhaniif tokko wajjin michoomnee jechuu isaaniiti. Kana nutti himuu barbaadaniiti. Gamtaan akkasii michoomina abaaramaadha. Seenaa keessatti michoomina lamatu jira. Michoomina abaaramaa fi michoomina eebbifamaadha. Warri diina ofii wajjin michoome abaarsaa jechuudha. Warri immoo fira dhugaa wajjin. Fakkeenyaaf maaliif faannoon jalqabu michoomina? Waayi? Saboota akka Oromootitti cunqurfaman hedduutu jiru bar impaayera san keessatti. Warri akka Sidaamaa, warri akka Walaayitaa,
warri akka Affaar, warri akka Sumaalee, ka kana fakkaatu jechuudha uummattoonni cunqurfaman. Yoo kana wajjin michooman hin fakkaatu, faannoo wajjin michoomanii immoo bu'aan achirraa argamu mee maali? Ka Oromoof dhufu maali? Mee kana haa laallu. Maalirraa? Mee asirratti jaalle karoorsa dhugaa dubbachuudhaaf uummata Horroo Guduruu, uummata Wallaggaa har'a ajjeefamaa gubachaa jiru. Mana isaarraa buqqee ala jiru. Ijoollee kiyyatu qawwee hidhatee Oromiyaan irraa bilisoomsaa qeekoo irraa rakkoo fura jedhanii uummanni naannoo sanaa otoo iyyachaa wobootti iyyachaa jiru dhukaasni keenya faannootti ta'uu dhiisee faannoo mana faannoo gubdan jedhanii gaafa ibsa baasan gaafa dhaqanii miidiyaa warra Abashaa laala miidiyaan Oromoo kan keessa tokko hin jirre miidiyaa Abashootaa kan Oromoodhuma diinomsanii farrajan Itiyoo 360 kan ture Abtaamoo Ayyaaloo faafaan warreen dhimma Oromoof yeroo adda addaatti PP wajjin illee ta'anii irratti duulaa turan warra amma immoo faannoo wajjin ta'anii faannoo achitti gubanii qe'ee Oromoo balleessan jedhan irratti namni waraana bilisummaa Oromoo gorsa ajajaa olaanaa ofiin jedhu achirratti argamee koree ta'e faannoo wajjiniin gaafa Lidatu Ayyaaloo faa warra umurii guutuu qaboof qabeenya Oromiyaa falmaa jiru warra ayyoota Oromiyaa falmaa jiru warra Oromiyaadhuma kan jedhamtu Finfinneenuu kan Oromoo miti kan Itoophiyaati nama jedhu wajjin gaafa gabbayeetu bifa kanaan dubbatu taa'u Oromoon akkamitti ilaaluu qaba? Achumatti si deebi'a. Namoonni kun namoota amala akkasii qaban sammuun isaanii gabroome Oromoo lagatu. Yeroo baay'ee miidiyaa Oromollee hin lagatu, nama Oromollee hin lagatu, miseensa ofillee hin lagatu, qondaala ofillee hin lagatu, hin tuffatu. Alagaatti fiiguu jechuudha. Miidiyaa alagaa irra fiigu yeroo baay'ee. ትዕይንተ ህዝብ እናዘጋጃለን jedhanii dhiyeenya kana akkuma tuyyuu kaafte waan akkasiisan wannoo godhanii jechuudha. Lidatu Ayyaalee nama qabsoo hidhannoo qabsoo karaa nagaa geggeessa jedhee dhumarratti garuu faannoo deggeruu jechuudha. Warri achirratti dhiyaatan fakkeenyaaf namitti gaazexeessaa Riyoot jedhamtu yoo fudhattanii jettan waa'ee Amnesty International baase gabaasaa dharaasan dhugeeffattee gaafii gaafattee jechuudha. Laali ilaa loojikiin jiru yoo fiigee mana nyaaphaa dhaqan nyaapni akka saree kajeellaa dhufte wayillee jala buusu dhagaa dhufirra aari'a waan akkasiisan agarree jechuudha. Maaliif as keessa dhuftee jechatu ture jechuudha. Nama amma achi keessatti ani ufuma bakka bu'ee achi dhaqe jedhu sanaan maqaan dha'u gaafin qormaanni isaaf dhiyaate achi keessatti sagalee isaatu ukkaamsanii jechuudha. Sagalee isaatu daqiiqaa 2 qofaa kennaniif. Inni dhumarratti maaliif daqiiqaa 2 qofaa naa kennitan jedhee falmachuu jalqabee jechuudha. Agartan natti fakkaata. Namni mana nyaaphaa dhaqe mana ofii tuffatee michuu ofii tuffatee saba ofii tuffatee qondaala ofii tuffatee kajeellaa saroobbataan ganda dhaqe ganda biraa dhaqe ni salphata. Kun aadaa impaayera Itoophiyaa keessatti arguuf jirru wanni isaan immoo tuyyuu ittiin birjaajessan tokko faannoon lamaa ka jedhu. Faannoon lama hin jiru. Faannoon tokkumaa jechuudha. Faannoon jenosaayidariidha. Sanyii duguuguduudha. Jibbaa Oromoo irratti kan ijaarame. Waan Oromoo fakkaatu hundumaayyuu ni jibba. Waan Oromoo fakkaatu walumaa galatti jumlaadhaan duguuguu barbaada. Faannoon lama hin jiru. Amma wannoo akkanaa kana tooftaa akkanaa kana wanni uumanii fi faannoo gama jiru wajjin michoomnaa ka biyyee mootummaa Abiyyi Ahmadiin lolu wajjin hin michoofnaa. Kammoo kaasaan kuni ka eenyu akka ta'e hin beeknu kaa isaantu beeka. Ka biraa wanni ittiin birjaajessan ummanni walitti akka hin buune ummatni akka walitti hin buune jedhu.
already sanyiin dugugamaa jira. Uummanni akkamitti walitti hin buune? Mee waan isaan jedhu uummanni akka walitti hin buuneef uummata Horroo Guduruutiif tumsuu dhabnee jedhu. Yoo nu achi seennee uummata kanaaf tumsine uummanni walitti bu'a. Maal uummanni sanyiin dugugamaa hin jiru? Mormi isaa irraa citaa hin jiru? Horiin isaa manni isaa gubataa hin jiru? Wannoon isaan walitti bu'iinsi isaan sodaatanii fi lagatan kun kaminni? Mee amma yoo fudhannee jenne Horroo Guduruu keessatti faannoon kaartaa haaraa tolfatee jira. Bizaamoo ka jedhamu. Bizaamoo lafa Oromoo kaartaa itti tolfatanii already kaartaa bar wannoon faannoon kaartaa qaba argitanii yoo jiraattan. Kaan Shawaa jedhaanii, kaan bakka akkasii jedhaanii, kaan tolfatee jira. Agar gizaat kifila gizaat kana tolfatee jira. Amma achitti waraanni achi jiru. Say akka odeessa qabnutti birgeeda 6tu achi jira jechuudha. Bizaamoo bakka jedhamu Bizaamoo kaartaa faannoon tolfate. Faannoon gamatti leenji'ee gamana ce'u ka gamanatti horii Oromoo saamee gama ceesisu ka wal keessa deemu ka odeessa wal jijjiiratu ka walii leenjisu birgeedii 6 qabaa. Birgeediin 6 yoo birgeediin tokko nama 1,500 ta'e haga 5,000 yoo ta'e gara waraana 30,000tu achi keessa jira ka faannoo jechuudha. Kun maaliif qophaa'e? Eessaaf qophaa'e? Horroo Guduruu qofaaf miti ka qophaa'aa jiru. Waliigalatti wannoo baafataa jira jechuudha. Karaa gara Finfinneetitti 4 kiiloo itti cehu itti ceesisu already karoora isaa lafa kaatee jira jechuudha. Kanaaf ummata walitti buusuuf ummata walitti hin buufnu yoo nu dubbanne yoo nu ummata Oromootiif tumsine ummatatu walitti bu'aa jedhe waan akkanaa kanaan burjaajessu. Ummanni maal keessa jira? Sanyiin isaa dugugamaa jira jechuudha. Ila wanni ololaa miti akka ololaatitti fudhachuun isaanii ni mala. Sirrachuu qaba jedhaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo dhugaa kana kan beeyne ta'e humniti kaayoo isaatiin faallaa hojjetu. Humniti jireenya ummata Oromoo faallaa hojjetu. Tasuma kana dhaabuu qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Tokko ka itti dhaabnu waan kana ofirra qulqulleessuu qaba. Gaafachuu danda'uu qaba. Odoo faannoo wajjin waliigalteen godhame namoota hagootti beeka malee waraanni bilisummaa Oromoo jalaa dhoofamee jira. Waan quba kan natti hin fakkaatu. Gaafii kana addunyaatu lallabaa jira, labsaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafachuu qaba. Ummanni Oromoo gaafachuu jalqabuu qaba. Akkuma bilisiginnaa gaafatee morma hudhee irratti qabsoo godhu nama isaaf qabsaa jedhu ka sagantaa siyaasaa ofii gate sagantaa maxxanfate gatee Itoophiyaanistoota keessa Oromoo lagatee Itoophiyaanisti miidiyaa Itoophiyaa keessa fiigu qarayyoota Itoophiyaa wajjiin fiigu kana gadhaabuu danda'uu qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Kana gadhaabuu danda'uu qaba. Sagantaan siyaasaa bakkatti deebi'uu qaba. Naamusni heerri dhaabichaa bakkatti deebi'uu qaba. Kanaaf alaaga bara calliseetumaan gara arge gulufu gadhaabuun dirqama ta'a jechuudha. Yookiin gorsanii deebisu yookiin dirquu. Kanumaan dhaamanne kanarratti yoo tareegaa itti na deebifte hin beeku ani karaa kiyyaanin dheeressee fidadhe natti fakkaata. Ayye ulfaadhu jaalle karoorsa baay'ee waan baay'ee irraa dubbanne dhugaa yoo dubbanne har'a qabsoon Oromoo tuffatamee jira. Tokko qabsoo Oromoo tuffatanii qabsoo Itoophiyaanistiitti galchuun dhaamsa mataasaa danda'e qaba. Qabsaa'ota Oromoo tuffataniiru. Namni nama gaafatu hin jiru. Abbuma tokkotu akka barbaadetti mooraa qabsoo Oromoo keessa yoo barbaade warra barbaade wajjiniin diinota Oromoo wajjiniin fuudhee dhimma Oromoo oofaa jira. Oromoon hin beeku, hayyuun Oromoo hin beeku, Oromoon hin beekani, qabsaa'onni Oromoo hin beekan. Gama biraatiin kan tuffatame hayyoota Oromooti. Gaazexeessitoota Oromooti. Hayyoonni Oromoo dhimma qabsoo Oromoo irratti wanti tokko hojjetamu hin jiru. Nama tokkotu
hayyuudha waa hundatti nama tokkotu beeka isuma duwwaatu waan barbaade godhaa jechuudha. Gama itti aanuun miidiyaan Oromoo tokko gaafa miidiyaa Oromoo irratti dhiyaate namni amma fuudhee diinatti hin kaatu kuni namni gaafii yoo gaafate ni arrabfamaa jechuudha ni salphifama. Gaafa warri Abashaatti dubbatu garuu kokkolfuutu dhufaa jechuudha. Maal akka ta'e hiika isaa wallaale beektu. Gaafii jajjabaa fedhe Abashaa yoo gaafate sesseeqqachaa deebisa. Gaafa Oromoon gaafate garuu ni salphisa. Kanaaf ani kanan dhaamu ummata Oromootiif akka walii galaatti akka kootti kanan dhaamu. Qabsoon kee diina keetti gurguramaa jira. Afaan guuteen dubbadha. Waan an argurraan dubbadha. Oromoon otoo ajjeefamaa jiru tooftaa fakkeessanii qabsoo isaa fuudhanii gara dabarsuu jira. Duukaa bu'ee qabsoo Oromooti kan jennuufi mana isaatitti gubachaa jira. Qe'ee isaatitti gubachaa jira. Daa'ima isaatti dhabaa jira. Bu'aa bahii meeqa keessa waan namni ijaan argee hin beekne argaa jira. Diroon reebamaa jira. Qotachuu dadhabee jira. Bara dhufaa darbaa Oromoon maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ilmaansaa ijoollee qaqqaalii hayyoota qaqqaaliitti dhabee deemaa jiru kashalabbee yookaan nam tokko fuudhee qabsoo Oromoo gola hin taanetti geessu jira jechuudha. Ulee qabatee akka barbaadetti deemuu jira jechuudha. Namni gaafatu hin jiru jechuudha. Gaafachuu hin dandeenyu tam isaaniif Oromoon qabsoo isaatti fudhachuu qaba. Qabsaa'onni Oromoo bakka jiranitti yoo har'a fuuldura dhaabbatanii dhimma isaanii hin tifkanne boru gaabbii fi eegeen duuba akka jedhan kaleessa bara 1991 gaabbii leencoo gurguratee jedhamutu deemaa ture. Dhuga qabaadhaa. Waan ta'e haga ammaatti deebiinsaa deebi'ee hin jiru. Leencoon isa gammaa jira. Ummata guddaa saba guddaa amma kana gahu qabsoo gaggeeffame keessatti zeeroodhaan ba'ame. 2018 qabsoon Oromoo bifa sanaan Abiyyitti dhaqee kennamee waraana bilisummaa Oromoo kan jedhamte falaxaa jetti cabsaatii hari'aa bilisoomni irraa kan jedhamuu fi raddaatiin baaburaa guute lafarra. Kunis zeeroodhaan ba'ame. Ammas faannoodhaaf harka reebaa TPLF lammata deebisuuf harka reebaa deemuu jira. Piippiin diina. Diina inni nikkaati. Faannoonis diina. Piippiinis TPLFis diina. Maaliif? Ilmaan Oromoo 60 nadhii gammadaaf ajjeesanii bara. TPLF. Qeerroo Oromoo 67,000tu TPLF ajjeefte TPLF aangorraa kaasee PPS fide. Haarsatitti kaffalamaa dhufe. Har'as qabsoo Oromoo haarsatti kaffalamaa jira. Nama tokkoof lama miti haarsaa kan itti kaffalaa jiru. Qe'ee Oromoo baahamma dhiyaa kaabaamma kibbaatti guutuu Oromiyaa keessa haarsaan itti kaffalamaa jira. Namni tokko fuudhee mandararraan deemuu hin danda'u. Namni tokkos hin beeku. Hunduu haarsatti kaffalaa jiran bara. Qe'ee Oromoo guutuu haarsatti kaffalaa jira. Akka waan namni tokko qabsoo Oromoo fuudhee gola kanaan ga'e fakkeessuudhaa fi abbaan barbaade fuudhee akka fedhii isaatti qabatee too zambiilii dubartiin gabaan deemtu godhee qabsoo Oromoo fuudhee qe'ee diinaa geessaa jira jechuudha. Isa kana Oromoon gabbee fuuldura dhaabbatee lolachuudha qaba. Sirreeffachuudha qaba. Qabsaa'uudha qaba. Yoo sana hin goone yoo bifa kanaan Oromoon fuuldura dhaabbatee lakki narraa dhaabbadhu jedhee warroon qabsoo isaatti fincaa jirtu tuffii qabsoo Oromoo, tuffii qabsaa'ota Oromoo fi tuffii uummata Oromoo kun yoo bakka isaatti hin deebine ta'e rakkoon kana caaltu dhufuudhaaf jirti. Kanuma jedhuun dubbachuu barbaade Jaal Jamaal akka walii galaatti waan amma ammaatti dubbannee fi dhaamsa akka walii galaatti qabdu nuu dhaami sagantaa keenya ni xumuran. Fayyaa ta'a. Hayyee jaalaticha galatoomii horii bulee sincuftinuu jaal karoorsallee galatooma waan jedhamu jenne egaa akka walii galaatitti diina kiyyaa fira kiyyaa wanne dhumu hin jiru nuuf hin dalagu kaayoo tokko hin qabnu jechuudha. Diinni diina kiyyaa jettu warra kaayoo tokko jiruun nama kaayoo biraatiin yoo
dantaa xiqqoo irratti wal dhabde san walii dhiifta. Nuti har'a biyyattii san keessatti dantaa xixiqqoon diina tokkoo dhiifnee diina tokkotti gorru hin jiru. Maaliif dantaan keenya biyya teenya. Diinni kun cuftinuu biyya teenya irratti waan jedha waraabessaa jechuudha. Sadeen waraabessi nyaate, leencis nyaate, abbaan fedhe diblis nyaate fuu tokkuma. Kanaaf uummanni Oromoo akka waliigalaatitti firrisaa isuma. Fira ol malee hin qabnu, hiree takka qabna, biyya takka qabna, saba tokko, dhiiga tokko kan jedhu. Kanaaf nuti goleen nuti qabnu walii goluu qabna. Goleen nuti qabnu har'a warri lubbuu nu kennee waliin nu dura ofii kufee ifatti nu baasuuf tattaafatu waraana keenya ijoollee teenna. Waraana kana gamtaadhaan kaayoo inni ba'eef kaayoo inni irratti usaniif tiksuu qabna. Kaayoo san irratti tiksuu qabna. Ija dunuuffannee faarsuu miti. Isaayyuu gorsa, isaayyuu qeeqaa, isaayyuu tiksaa kaayoo irratti. Waraanni kun wanni inni lubbuu dhabuuf kaayoodha. Kaayoon isaa abbaa biyyummaati. Biyya barbaadaa walabummaaf lolaa. Walabummaa san irratti tiksuu qabna jechuudha. Xurii keessa buutu irraa dhiquu qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayoon isaa xurii miti. Kaayoo xaliila. Xurii keessa buutee bobboreessitu. Bobboreessuun har'aa miti ka'ee gale akkuma ilchaatu yaadde sun yeroo biraa bal'inaatti deebina. Kanaaf wanni goonu akka uummata Oromootitti, akka qabsaa'ota Oromootitti, akka hayyoota Oromootitti, akka qabaatota Oromoo kan immoo akkuma waliigala uummata Oromootitti waraana bilisummaa Oromoo xaliila kaayoo ganamaa isaa irratti tiksuu qabna. Waraana kanaaf jecha buqqa'ee namni baqatee bara nama 500 ol waraabessi nyaatee jira beetu seenaa kana bara san miidiyaan hin turre namni ol hin beeku. Waraabessa nyaate rasaasaa miti manni gubatee yookaan diroonni irratti bu'eetii miti bara san keessatti jechuudha. Seenaa asasaa miti yoo gurraan dhagee qabsaa'onni ni beeku. Bineensi akka waan itti ijoollee oosee nyaate irraa buusuu dadhabee waraanni bilisummaa Oromoo waan kana cufa. San keessallee dabre uummanni kun haqa qabaa jechuufin maaliif biyya dhabee haqni biyya isaatii waraana kanarraa illee haqa qaba. Nyaachiseef waraana kanaaf jecha du'ee beek. Taama duratti maqaa dhoofnu sun haati ilmaan torbaa sun wanni duuteef maqaa waraana kanaati. Warri cophii irratti dhumate jaarsaaf jaartiin ilmaan ofii yataamaa godhan sun maqaa waraana kanaati. Jaarsi ganna 80 du'u maqaa waraana kanaati. Uummanni Oromoo buqqa'ee gubatu maqaa waraana kanaati. Haqa guddaa nurraa qaba. Ganna 8 kana beekte uummanni Oromoo qotatee, bocatee, baratee, galfatee hin beeku beeku. Keessaa hodhiya Oromiyaa irratti ni beekna jechuudha. Bara intarneetii nuti qaalii taate keessa jirra jechuudha. Dukkana keessa jira. Wanni kana ta'eef waraana kanaaf isa of keessa qabateeti akkuma diinni nuu baane qabsoo riphee lolaa balleessuudhaaf qurxummii fakkeenya fudhatee haaseessan galaana gogsuu qabna qurxummii qabu akkuma jedhe sun dhugaadha isaaniif. Uummanni isaanii waan ta'aniif duguuguu qaban. Uummanni kun immoo waraana kanaaf duguugame. Waraanni kun immoo kaayoo isaatiif du'aa jira. Kaayoon isaa immoo biyya isaati. Warra xurii keessa deemee har'a nutti booressu kana xurii kana uummanni ofii uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo akka waliigalaatitti akka ija ofiitti eeggachuu qabu. Waa'ee wareegamatti kafalee jira. Hayyuutti dhabee jira. Maqaa dhoofnee finnu hayyootatti dhabe. Daa'ima xiqqaa garaa jirutti dhabee jira. Kan hin dhalatin beeku. Daa'imti xiqqoon itti gudeedamtee jirti. Fannifamtee jirti. Namni kana nuu iyyuu jiru waan nuun godhiniin nu yakkan malee waan kana taane takka ministiinuu nuu bahee iyyee hin jiru. Nuti iyyachuu qaba. Argitee kanaaf uummanni Oromoo xurii har'a nurra deemtu tana dhiqachuu qaba. Ofirraa dhiquu qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo malee hin qabnu. Wanni uummata Oromootiif qabsaa'otatti gajjabeessee dhaamu. Abdiin gaachanni tokkichi waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo xurii irra jirtu tana irraa dhiquu qabna. Yoo san hin tahini Oromummaanuu miti namummaanuu ni dhabama. Akkuma amma dura maqaan Oromoo jedhu kun nurra hin turin ni beeknaa bee dhiyoodha. Dhaloota kana keessaa bee gaddaa beek. Maqaan Oromoo jedhu kun kadeeffanni qabsoodhaan deeffanne.
maqaabiraatti qabaachaa turre ani hin jedhu. Soo sanit deebinaa warra jala fiignu kun ebelu tokko allaatti nyaachuu fedhan maal jedhan sololiyaa jedhan allaatti dhaabeeta. Eba wanni tu sololiyaadha. Sololiyaa ni nyaatanii ala gala. Har'a wanni faannoo nuuf faarsaniif nuun nyaachuuf. Baatanii dhufuun amala namatti. Impaayera Itoophiyaa kan baatee dhufe Oromoodha. We know. Baatee ofii jala du'ee ofii awwaalamee irra teetti Itoophiyaan har'a. Kan baatee jala jiru lafee isaa yoo qotte Itoophiyaa tana jala yoo qotte reeffa Oromoo lafee Oromooti jira. Seenuma isiitti jechuu gaafuma dhuftu irraa eegalee baatee dhuftee jala jigda. Sirra teetti awwaala qabrii teetti kooba taataa jechuudha. Kooba rimmi ol tuulte. So kanaaf baruma cufa kooba ta'uu hin qabnu. Nama baannee awwaalamuu hin qabnu. Namuma finnee karaa dabarsinee gola keenya argisiifnees nama saniin baduu hin qabnu. Kun for sure rabbi natti fidinii fi achiin nu agoo malee yoo har'a warra deemu kana baannee finnee ta duruu hin geennu. Warri dura badu warra baatee dhufe kana warra awwaalamu kan xaanu nuyi. So kanaaf haa falmannu haa abaarru. Gocha abaaramaadha gocha haqa namaa haqa ofii haqa ilma ofii haqa dhiiga ilma obboleessasaa kalee wareegame amma sa'a ammaa kana wareegamaa jiru kana ganaa jira jechuudha. Warri har'a bineensa har'a kaabaa kanatti maxxanu obboleessasaa nyaachaa jira jechuudha hin beekne. Bineensas nyaatu kana ofirraa tiksiin jedhaan ofirraa tiksinullee kophaa isaatitti miti. Bineensa har'a nu nyaachuuf hamma ummatu kan ofirraa tiksinu. Bineensa kanaaf namni karaa bane immoo nu keessa ofuma keessa ofaa to'annu gamaa gamana haa laallannu argitee rifeensa keenyallee haa fiffilannu miila keenyallee haa dhidhiqannu harka keenyallee haa qulqulleeffannu gartee kanatti waliin jenna akka qabsaa'otaatitti walirratti dhagaa darbuu miti dhagaa waliin haa darbinu diinarratti kan jedhun asuma irratti muradhaa galatoomii horii bulee jaalakee. Ayye ulfaadhu jaal Jamaal galatoomii jaal karoorsaa waan dabalattu qabda. Maayikiin kee cufaadha. Itti quufee jira waan ammaan dura jedhee fi waan jaal Jamaal xumuree itti quufee jira waan dabaluun qabu kama haga ammaa dubbanne kana uummanni Oromoo nu dhageeffataa jira itti yaaduu qabaa irratti qabsaa'uu qabaa kama jedhu gad jabeessa. Ayye ulfaadha akkuma gaan waliin turtanitti galatoomaa kabajamoo dhaggeeffattoota fi hordoftoota daawwattoota qophii gaaddisaayyuu kun karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin kan isiniif dhiyaatu haga qophii biraatiin walitti deebinutti nageenyi keenyaa fi kabajni keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu ulfaadhaa siniin jechuudhuman barbaada. Fayyaataa ulfaadhaan siniin jedha galatooma. Galatooma.